Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota sabboontu wallagga lixa akkam jirtu fayyaa keessanii annagaa fuudha galata rabbii warroota amantii biraatii fi ashamaa harka fuunee jirtu baga jiraattanii hundi keessanii iyyuu jechuun barbaada. Akkasumas warroonni akka tasaa maatii naaf hin taane yookaan sabiskiraayib naaf hin goone sabiskiraayib naaf godhaa isiniin jechuun barbaada. Warroonni naaf gootanii jirtan immoo taankiyuu galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Akkasumas anillee isinii deebisaa isinillee sabiskiraayib naa godha. Koomentii naa barreessaa isiniin jechuun barbaada. Koomentii keessan ilaalee isiniif deebisaa jechuudha. Guyyaa har'aa maal qabattee dhufte naan jechuun keessan hin oolu. Guyyaa har'aa wanti hin qabadhee dhufe viidiyoo seenaa dhugaa kan ta'e seenaa ajaa'ibaa seenaa dhugaa kan ta'e mucaan tokko odeessaanii ijoolleen warroonni akka tasaafaa tiktookii hin qabne akka tasaafaa tiktookii irraa hin fayyadamne yuutuubii kanarraa arguu danda'u jedheetanii warroota akka eenyuu fa'ii fide warroota akka haannaa fa'a warroota akka bizuu fa'ii fide jechuudha. Viidiyoo kana warroota akka aliyaappii fa'ii fide jechuudha. Warroota akka oromoo oromiyaa fa'ii fide jechuudha. Nama baay'ee jira. Yoon dagachuu baadde nama baay'ee jira isaaniin fide jechuudha. Warri kaan argitanii ta'uu danda'a. Kanaaf barumsa irraa barachuu danda'a waan ta'eef namni obsa qabu namni viidiyoo ilaalaa jira namni obsa qabu yookaan immoo namni rabbi isaa kadhatu yoomiyyuu taanaan bakka kufetti nafu hin ka'aa jechuudha. Kanaaf jennaan viidiyoochi baay'ee natti tolee jira. Gara viidiyoochaatti isin dabarsa. Afaan bu'aa. Connect isinii godha silkii irraa iqirtaa arguu silkii irraa isinii banaa daqiiqaa 5dha obsaan dhaggeeffadha. Okay. Seenaa kana qalbiin dhaggeeffadha wallaahi hunda keessa fayyadi seenattiin kun kana namni tokko haadha manaa wajjiniin osoo magaalaa Riyaad kana jiraatu haadha manaa qaba. Hojiin isaa hojii kaampaaniiti riyaala 12,000 Saudi nyaata kana guyyaa tokko osoo kana dhurri kasaaraan kaampaanii kana dhagee kaampaanii kun jiraachifamti harkaa bade jiruun harkaa dayyaqame khalas jireenya harkaa bade sila akka biyya keenya kan namni gaahumatee waan ta'e dhaabbatee hin qabu kun mindaa isaa qofarratti hirkate jiraata kana amma khalas haadha manaa isaatiin khalas ergaraatiif ni keenya nurraa dhaabbatee kiraa mana gatii qaalii kana maa kafallameti mana abbaa kiyyarraa dhaale algasiimiin baadiyyaa algasiim jira. Achi keessa manni sun dhawgaa kudhan onee jira mazra'aanis achi keessa onee jira bakka ani namni keessa qubataan jiru achi dannee teenya maalu jaa kasaaraa ofirratti galmeessinaa jedhin haadha manaatiin haati mana rabbi irraa jaalatu abshir waa tokko rakkoon qabu deemna baadiyyaatiin kanas wanni hundi harkaa badeera amma masgida jira masgida kanatti dhaqee galgala hoggaa magariiba salaatee ka'ee hoggaan magariiba salaatu kana keessa salaata kana keessa maaltu qaraame suuraa nuux فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا هي كان يا كان بين يوني مباد استغفار ورنيس ربي جرينيا كيسن هندا إسني بلسا جرينيا هندا جرينيا إلمان إسني كن الدنيا هندا إسني كن استغفار قفرني سادا جوابنا ندربا كان يما dhaggeeffatee waa tokko ittiin dabbarre salaata magriibaa salaati kee jamaatti warra wajjin salaata kanaatti mee waan akkana kana mudate egaa sirraan deemaaraan awufinaa jedhaanis awufisinii jedheeraa jedheen okkee hoggaa deemu sadiiqa isaa hiriyaa isaa biratti qodaa waan ta'eef fudhachuudhaaf itti gora gaafa itti goru masjiida jiraatiis salaanni subhaanallah aayatuma sana qara'ame hay akkam jedhee dhiise amma dhaqee deemee meeshaa ofii fe'atee deemee dhaqee algasiif naqee mana kana halkan fayyaa osoo isa quttoon seene egaa waggaa 10 manni osoo qulqulleessanuu osoo maal jedhu osoo rafin yeroo jarri mana kana qulqulleessanii xumuranuu subhiin dhiyaateera. Khalas erga subhiin dhiyaate salaanni ramna jedhanii gadi ciisanii gadi taa'anii gaa salaataaf waggaa kana salaanni salaat azaanamuu dhaqee masjiida. وقالكو والله آية مثلا قرأ مسجد سنتلي أكوا أول تمني سبحان الله إرجع بربي رسالة ترجع بربي مسجد بربي را أجايب بربي تقال يا رب ناتجين بروانا كنا نمودتين كن والله قرآن كن ريادي القصيمي قرآن كن يرجعات كده كرامون أنا تربي كي رافقات استغفار رافقات دي أنا أفكرامي دي هذا منا وجين خلاص استغفار جو كم نقولي كلام استغفر الله وأتوب إليك استغفر الله وأتوب إليك أردت دواما قويا فرين تعلي إسا مسجد كيسا ولا مسجد كيسا به أولنا ما مسجد سينا بودنا ما مسجد باه هجين كبو أنت خلاص هجين كبو كنا وقنا مسجد كنا قريبا جارسي دول لتي قدان تكو
makiinaan jala hojjechuu didee rakkata gaafa kana gaafa inni makiinaan kun maal taate ammii jedheen hennaa makiinaan ittiin dalaguu didde warra shariikaatti yookaan warra kaampaaniitti waliin dhufanii fuudhan jedhee namni tujjaara namni sun hennaan kana maal wanni gootanii miti kottaa jedhee fuudhee masnaatti dhiyoo jirutti geesseenaan birruma xiqqoodhaan bareechanii makiinaa waanuma xiqqoo bareeffamte badii guddaa qabdi makiinaan kana namichi kuni jaarsi kun maal hojjettaati kottu gaa abadan kottu mana kiyyetti shaayii dhudhaareen fuudhee galee shaayii obaasee waan ta'e nyaachisee yeroo mana sana tol galu manni suni warra qabeenya abbaa qabeenya ta'uun balbala irraa beekama kan beektan manni hiyyeessaati manni sooressaa balbaluma irraa beekama namni kun sooressaa bira taa'ee kan nyaatee dhugeenaan eessa ati akkam jennaan akkana akkanatti waan akkana akkanaa na mudateen akkana madraan kun kootii ooyiruun kun kiyyaa asin dhufee qubataaraa jedheen birrii 10,000 riyaala solodii fuudhee kenneefennaan bilbila isaa fudhate jaarsi kun gala gurbaan kun manatti osuma akkana dhaqee taa'u mana ofii taa'u bilbilli haaraan irratti bilbilama eenyu dhee gaafa kaasu ilma namicha kana salaamu alaikum alaikum salaam boo abbaan keenya waa'ee si faarsee halkanii guyyaa suma faarsa ajaa'iba rabbiitti qabeenyuma qabu si dhaalchisuudhaan jiru jedhee kolfee aboo jedheen abbaan keenya nama cimaa wayitii yoggaan shufeera finneef shufeera nama biyya biraarraa waggaa finneef shufeerri dhufee guyyaa 10 malee taa'u guyyaa 10 guyyaa 5 ji'a danda'een taa'u walumaa galoo dhabanii hinuma deema abbaan keenya immoo baay'ee si faarsaa nummoo warra kaampaanii gurguddaa qabu nuti kaarri yaadiin kaan adda adda biyya adda addaa teenya nu yeroo abbaa keenya kunuunsi nu qabnu aboo abbaa keenya wajjin taa'ii abbaa keenya nu ilaalate erga wallaa abbaa keenya rabbi si fide abbaa keenya ilaalii damoosni kee duraan argattu meeqaa jedheen riyaala 10,000 an 15,000 sii guuta ati abbaadhuma kiyyaa wajjin taa'ee dheen maal jechuudha abbaan koo hoggaa suuqii barbaade suuqii naa geessi achi deebisii waanuma inni barbaade makiinaa kanaa wajjin naa deemiidha soodiidhanis abshir jedhe rakkoon qabu kunnaaf jedhee gaafa galu raaxaa qalbii wargate namni kun riyaala 10,000 duraan argadhu jedha wallaahi guyyaa fudhadhen beeku kan isin dhumte maleedha kun 15,000 kun barakateedha warri kun jaarsi kun hoggaa warri kun warra fooqii gurguddaa mana nagadanuu mana kana keessaa gaafa mana gurgurame 20,000 50,000 kuma meeqnaa kana jedha tujjaaran godhadeedha achi booda gurbaan kun natti dawwaleedha kanas amma booda nuti mana nagannu kana keessa harka 100 keessaa bu'aa harka 100 keessaa argamu kana harka tokko sii gadhiifne nu idimee likkii amma jiru kana namni kun amma jireenyi isaa malaayina ta'e abbaa maleeyona ta'e yaa waleetanii jedhe osoo hin gaafama walaa jira kana bareedaadhe maal qabedhe yaa khayri wallaahi osoo hin jira kana namni kun amma akkanatti rabbiin beekaa rabbiin quraanaan maal jira fa'asaan takrahu shay'an waja'ala Allah fi khayran kathiira tarinni damo inni hojii isaa irraa sana baafamuu gaddaara malee khayriin isaa isa eeggataa barra hunda keenya wanti biyya namaa keessa nu dhamaase namummaa nu dagachiisee jireenya kana dhaar wallaahi rabbi irraa fagaachuu qofa rabbi irraa fagaannee ibaada rabbi irraa fagaachuu qofa anis isinis istighfaar rabbi dhiisuu qofa akkuma viidiyoo argitanii akkuma inni nama gurbaan kun odeesse wallaahi baay'ee tokko namatti tola dhugaa dubbachuu fi hedduu tokko namatti tola yeroo haasa'ullee baqa haasichi gaafa haasa'u ofitti si saaba dhugaa rabbii waan baay'ee nama gammachiisudha nama obsa qabu yookaan immoo nama rabbiitti amanu nama rabbii isaa kadhatee jedhe garaa tokkoon inuma milkaa waan hundaa irratti iyyuu waan si milkaa'uu didee waan dadhabdee booddee haftee waan itti yaaddoftee cinqamtee nama foonii osoo hin taane kan namaa guutu rabbiidha jechuudha. Garuu immoo rabbiin nama keessaan goreeti kan inni nama fayyisu, nama keessaan goreeti kan inni nama gargaaru jechuudha. Nama si gargaaru sanayyuu yoo rakkatte nama si gargaaru sanayyuu nama garaa siif laafu sana kan keessa goree akka inni si gargaaru yookaan immoo akka inni garaa sii laafu kan godhu rabbiidha jechuudha. Dhugaa rabbii namni rabbiitti amanu namni rabbiin kadhatu kun akkuma isaa kana milkaa'aa jechuudha. Lafa onaa yookaan mana onaa keessatti dhaqee galee jechuudha. Namtichi kun garuu guyyaa tokko nuffee dadhabeera jedhee halkan tokko dadhabeera nuffeera hojiinis natti baay'ate hin jenne masgiida isaa dhaqee salaata jechuudha. Argitan hojii rabbi akkasitti nama milkeessa akkuma tasaati kan itti milkooftu hojjettee kaattee fi yaaddee fi cinqamtee fi miti rabbi bira yoo ta'e ati qalbii qabaattee ati nagaa taatee keessi kee qulqulluu ta'ee jennaani keessi kee hamtuu namatti yaaduu firii taatee waan gaarii namaaf yaaddee ofii keetiif waan gaarii yaaddee jennaani rabbi osoo hin beekin si milkeessa wallaahi osoo hin beekin si milkeessa. Argitan
waan qalbii miti kun dhugaa rabbi. Waan inni milkooftaa abdii kee waan karoorfattee waan yaaddee waan abdattee rabbitti kennadhu. Yoo waan si jala hir'uu addunyaa kana yoomiyyuu hin guutu jechuudha. Yoo tokko guuti tokko tanqata. Yoo tokko irratti immoo kanatu qaawwama wayii jira. Gaafati waa karoora baafattee milkaa'eera bakka yaade ga'eera gaafati jettu waan dhufee si hanqatu waan dhufee qaawwaa wayii sitti banutu jira. Kana keessatti immoo maal qabaachuu qabda? Rabbiin qabaachuu qabda. Rabbii kee kadhachuu qabda. Obsa qabaachuu qabda waan hundumaa irratti iyyuu jechuudha. Yoo obsa hin qabaatini yoo rabbiin hin kadhatini waan hundumaa irratti iyyuu hin milkooftu jechuudha. Kana viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaataa baay'ee natti tolee baay'ee na gammachiise jennaan viidiyoo kana fidee dhufee jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi bakka waan abdii namatti tolu waan bareedaa seenaa isa dhugaadha malee isa sobaa miti jedhe mucaan kun akkuma dhageessanii seenaa dhugaadha malee seenaa sobaa miti jedheeti kan inni dabarsu wanti inni dabarsu seenaa dhugaa ta'edha kan inni fidee dabarsu jechuudha mucaan kun. Kanaaf jennaan hedduu namatti tolaa hedduu baay'ee tokko barumsa irraa argatu jedhee yaada. Waan hundumaa namni uumaa isaa dagatu jira nama rabbii isaa dagatu jira. Rafee ka'ee baqa namumti yaadanni tokko ni jira jechuudha. Amma gaafa argitanii biyya keessattis miidiyaa kanarrattis nama rabbii sa'aatii 24 namni liivii irra taa'an oolu deemee ka'ee salaatu baqa insa nafseessaa jinnititti nam'eera beektanii sanafi amma yeroo tokko akka na godha yeroo tokko sanafi godhe baqa zim jedhee narra buufatee ta'a ka'ii naan jedhu hojii jedhu jedhu zim jedhee of na nyaachise akka tokko na godha jechuudha. Jinni dabar jinniin na keessa jechuudha. Dhuguma keessattuu ergii wanta sana jammare wanticha hin beektu mitiire hin beektu la wanticha ergii wanticha jammare ጭንቅላቴ ትክክል አይደለም። kana wanticha hin beektu qaamni fageenya beeka. Amma yoon intini bakka keessumaa baasee dubbadde immoo rakkoodha. Kanaaf jennaan hin dubbaddu sammuu siin fuudha. Kanaaf jennaan rabbiin kadhachuu rabbii keenya gatteenya yaadannee yoo kadhanne waan hundumaatti iyyuu milkaa'a taana waan hundumaatti iyyuu milkoofni arganna rabbii keessan kadhadhaa isiniin jedha. Viidiyoo sitti baay'isu mana makkiyyaan jira iyyuu makkiyyaan beektu miti mana makkiyyaan jira. Garuu viidiyoon kanaan dura waraabame garuu ani dizem jedhee viidiyoo xabsiisaa fi galgala malee seensa boontuun naan xabsiiftotti ani kun makkii akkasii xabsiisaan viidiyoo makkiyyaa laalladhu. Koomentii jalatti wal janajjantu. Koomentii keessan laaptooppiin ol baasaa isinitti argisiisu kaajee jala janajjana dhukkee walirraa kakaasa. Maqaa isiniin dhawgaadha warra wal janajjanu argaan ture libbi qirsii kanaanuu walii kennaa turanii. Makkiyyaa mana keetti wal janajjantu ijoolleen argee jira. Maqaa dha'u maqaan na odhiisa. Akkasii galatooma laayikii wajjin dagatinaa. Waan nu faana turtaniif guddaa tokko galatooma baay'ee isiniin jechuun barbaada.